ijaaramuun uumama kamiifiyyuu heera jireenyaati. Keessumattuu dhalli namaa immoo muuxannoo fi barsiifata aadeeffate kan baroota jaarraa fi barkumee hedduu cimmifate qaba. Oromoonis akka sabaatti darbees uummanni gurraachi Afrikaa seenaa, duudhaa fi qaroomina gabbataa, aadaa jireenyaa fi sirna bulchiinsaa cululuqaa akka qabu bu'uura addunyaa jiruu ta'uu ragaaleen argaa dhageettii fi barreeffama adda addaa bal'inaan hubachiisu. Mudannoo seenaa jireenya uummattoota addunyaa kanaa kan haqni keessatti wal darbu, kan harki dabaree wal dhiqu ta'ee hawaasni Oromoo guddichi Afrikaa sagantaan taliigaa duraa diigamuudhaan hooggansa ayyaantummaa fi qaama wiirtuu waliigalaa kan wal jala yaasu irraa bittinnaa'uun mudatee rakkoof saaxilamee ture. Lafa lafeen abbootaa fi abaabilee kan dirri gubbaan dikeeloowwan isaanii taatirratti of ta'uun dhibee rakkatee wal rakkise. Furmaata waaraa fiduun kan danda'amu waalxina diigame deebisanii ijaaruudhaan fayyaa, nageenyaa fi jaalala dhugaa dhalootummaa itichuu ijaaruu, guddisuu fi babal'isuudhaani. Kanaafuu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaatis waggoota 9 dura dhaloota of ta'ee walitti dhufeen hundaa'e. Akkaataa ittiin bulmaata dhaabbatichaatiinis waggaa waggaadhaan jalqaba bara haaraatti jechuunis ammajii yaa'ii waliigalaa isaa ni geggeeffata. Gufuulee fi dhiibbaawwan guddina amantii waaqeffannaa irratti raawwatamaa turan ammas bifa jijjiirrachuudhaan hammeenyi wal bira dhufuu dhalootaa kutuuf taasifamu gatii kafalchiisus ciminaan rakkinoota kanneen irra aanuun wal gahuun danda'ameera. Jila bakka bu'oota hojii geggeessitoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa muddee 30 hanga ammajii 6 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa tureenis barana jechuun bara 2023 yaa'ii waliigalaa 18ffaa ammajii 1 bara 2015 galma agamtiitti milkiidhaan geggeeffateera. Galmi agamtii kan argamu giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa bahaa wiirtuu Harargee Lixaa Koonyaa Daaroo Billiqaa aanaa Daaroo Labuu Araddaa Agamtiitti. Qophii kanaan sagantaa yaa'ii waliigalaa 18ffaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Dureewwan yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa waltajjicha dursanii sagantichi eebbaan eegale. Kana sagantaa keenyatti eegallaa sagantaa keenya duraa eebba jaa gammachiisi taanaa Oromoo bakka bu'anii nu eebbisan jechuudha. Ajee ragaa buttanii baga ragaan buttan dhaloota sagantaa qabu baga taatan baga carraaqqii guddaadhaan wal ijaartanii kanaan geessan utuu jaalalli jiru jibban waa'us walii galteen jiru wal diddaan waa'us walii wajjin deemuun jiru gargar deemuun waa'us utuu tokkummaan jiru facaatiin waa'us utuu dhageettiin jiru gurra dhabeen waa'us utuu walii wajjin deemuun jiru gargar deemuun waa'us biyyi keenya biyya nagaa ta'u biyya fayyaa ta'u biyya of ta'aa ta'u biyya wal ta'aa ta'u biyya waliin jiraachuu ta'u gadaan bulla. Itti aansuudhaan akkuma baratametti jeekkarsi jeekkaramee sagantaan wal baruu itti fufe. Bakka buutonni galmoota konyaalee wiirtuulee fi giddugaloota hordoftoota amantii waaqeffannaa kallattii adda addaa goleewwan biyyattii irraa dhufan akkanaan baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun wal siman. Gabaasni raawwii hojii bara 2022 hirmaattota yaa'ichaaf dhiyaate. Galmoota babal'isuun kanneen sochiin dhiibbaawwan adda addaatiin laaffates jajjabeessuu fi rakkinoota mudatan furuu, iddoowwan ijaarsa galmaa fi tajaajila hojubaa yookaan awwaalchaa argamsiisuu, barnoota amantii waaqeffannaa waliin gahuu fi kan kana fakkaatan dhiyaateera. Tokkoffaa irratti hojii hojjetaman hojii galma banuuti. Galma 43 banamee jechuudha. Giddugala bahaatitti galma 24, giddugala giddugaleessatitti galma 9, giddugala kaabatitti galma 4, giddugala lixaatitti galma 5, giddugala kibbaatitti galma 1, walitti galma 43
bara 2022 keessa qofa galmoota saaqaman 43 dabalatee hanga ammaatti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa galmoota 500tti dhiyaatan banuun tajaajilaa fi barnoota barbaachisaa hubachiisee guddinaaf babal'ina amantii waaqeffannaa cimsuun galma duraan humnaan weeraraan dhaloota abaabilee keenyarraa diigamee ture deebisee ijaaraa jira. Kan itti aanu hojii barnootaati. Hojii barnoota amantii waaqeffannaa barnoota warra abbaa Oromoo galmoota ijaaraman keessatti kennuuti. Karaaleen barnoonni warra abbaa Oromoo ittiin kennaman tokko sagantaa idilee galmatti guyyaa dilbataa kennuudha. Lammaffaa sagantaa idilee jimaata galgala kennuudha. Sanaan alas sa'aatii barbaadametti barnoonni galmi warra abbaa Oromoo sa'aatii 24 guutuu banaadha. Sa'aatii barnoonni barbaachisu sanatti galmoota keenya keessatti barnoonni ni kennamaa jechuudha. Kan itti aanu galmoota haaraa saaqaman yeroo saaqamuuf jedhan kanatti barnoonni haala bareedaadhaan kennamaa jechuudha. Qajeelfama galma sana ittiin gaggeeffatan, qajeelfama galma sana ittiin dhooffatan dabalatee barnoonni amantiidhaa akka gaariitti kennameefi galmi sun banamaa jechuudha. Sochiin galma tokko akka galmaatitti akka deemu goosisa. Caasaan kutaa barnootaa, caasaan foonyaa fi galmaa haga dhaabbataa ga'utti sochiin galma dhaabuu san keessatti galma san gad dhaabuu danda'u, galmi sun akka galmaatti akka socho'u godhuu danda'u barnootaan kennamaafi jechuudha. Kanaafi barnoonni galmoota haaraadhaaf kenname galma 43 barnoonni kennamee jechuudha. Galmoonni beekamtii qaamummaa seeraa dhaabbatichaatiin banaman kanneen keessaa haalota yeroo fi dhiibbaawwan irra gahaniin sagantaa idilee amantii gaggeeffachuun danqamanis magaalotaa fi gandoota aanaalee adda addaa keessatti ni jiru. Rakkinoota kanneeniifis hanga maayitti falalaachuuf yaa'iin dhaabbatichaa kallattii akeekeera. Kan itti aanu ayyaanota bara kana bara 2022 kabajnu yookaan kabajachaa turre akkuma isin beektan ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo fulbaana 19 kabajamu hojiileen ayyaana kabajuudhaaf galmoonni keenya giddugaloonni keenya akka dhaabbataattis hojiin qophiin godhamaa ture baay'ee bareedaa fi dansaa ture jechuudha. Haa ta'u garuu ayyaanni sun kabajamuu dhabuun turee jira jechuudha. Haala silaa as mudatee maaltu as mudatee jettanii nan gaafatta waan ta'eef maaliif namni as jiru hunduu quba waan qabu haalli as ture sun ayyaana san kabajachuu nu dhorgee hanqinoonni galmoota keenya irratti illee sagantaa addaan kutuun illee mudatee jira. Haa ta'u immoo adeemsa garaagaraatii booda walitti deemuudhaan wal hubachiisuudhaan karaa mootummaatiinis haa ta'u wal hubachiisuudhaan amma wal hubatuun danda'ame galmoonni keenya illee sagantaatti deebi'anii hawaasni adda cite sunillee walitti dhufee har'a sagantaa gaggeeffataa jirra jechuudha. Gabaasni kutaalee dhaabbatichaa garagaraa waan isaan raawwatan gama hojii gaggeessitoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin dhiyaates yaa'ichaan ragga'eera. Karoorri bara 2023s mana maree dhaabbatichaatiin qophaa'ee yaa'ichaaf dhiyaatuun miseensota yaa'ichaatiin raggaasifameera. Hojiin keenya bara kana yookaan bara 2023 kana bara hojii kurnaffaa keenya sirriitti adeemsa karooraatti illee baraa baratti hojiin nu hojjennullee fooyya'aa dhufelleedha. Kana daraan immoo baay'ee jabaatu cimuu qaba gara fuulduraatti illee jechuudha. Hojiilee kana keessaa tokkoffaa galma banuudha jechuudha. Kan itti aanu hojiilee barnoota warra abbaa Oromoo galmaan gahuuti jechuudha. Yookaan galmoota keenya barnoota kennuuti. Karaa sagantaa idilee dilbataa jimaataa gama barnoota galma keessatti barnoota haaraa miseensota haaraadhaaf barnoota kennu galmoota haaraa banamasaniif barnoota kennu galmoota laaffatanii jabaatasaniif barnoota kennu. Yaa'ii waliigalaa 18ffaa kanaan
Galmi agamtii teessoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waajjira sadaffaa akka ta'u murtiin darbeera. Yaa'ii kanatti dhiyaate yaa'ii kanaan teessoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akkuma amma dura boosatitti teessoo godhannee duraayittis teessoo dhaabbataa ta'ee jiru sanitti asittis yaa'ii waliigalaa kun akka raggaasisu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa teessoo isaa agamtiitti banatuudhaaf karoora qabu san isinitti dhiyeessuu fi maal jettu? Galatoomadha. Fayyaa galatooma isiniin jenna. Gara xumuraatti hirmaattonni yaa'ichaa yaada isaanii kennachuudhaan milkiidhaan goolabameera. Keessumattuu tuttuqaa fi dhiibbaan gartummaan olaantummaan aangoo fi loogii amantiitiin waaqeffattoota irratti adeemsa heera mootummaa cabsuun raawwatame kan nama suukanneessu waan ta'eef ciminaan kallattii hundumaanuu mirgi walqixxummaa amantiis akka tikfamu hubaatiin akka nutti hin deebines dhaammameera. Abbaga walitti deebi. Barii akkanaa kana baga walitti deebi. Guyyaa keessaa baanee barii akkanaa guyyatti waan baaneef warra dukkana keessaa barii heef isin haa taasisu jechaa. Saniifuu baga walitti nu deebise. Xiqqaa keenya haa guddatu. Guddaa keenya haa bulu. Saniifuu baga walitti nu deebise. Ganumaan ja'a hoodha. Barana akka hin taane nu gotte bakkuma sanatti akka hin taane nu gotte akka nuti illee hin eeggatinii nu gotte akki sana ammoo duraanuma jirree irraa hafne osoo jiraanne irraa hafne duraanuma jirree akka san irraa hafne osoo jiraanne irraa hafne ture akki san akka nuti hin deebine mana amantaa qofa kun amantaan amantaa biyyaatiin nu walqixxaachuu qabdii waan yaadatu hagan magaalatoon. Amantii waaqeffannaa jechuun amantii har'a hundaa'e miti. Amantii har'a dhaloonni kun fidee miti. Kaleessa amantii Oromoon qabu dhiibbaa siyaasatiin harkaa fuudhamee wallaalamee amantiin keenya immoo har'a gaafa deebi'ee dhaatee uummanni sabni isaa amantii isaa geggeeffatutti akka bifa yaatitti ilaaluun sun baay'ee waan namatti dhagahamu. Kanaaf ani akka yaada kiyyaatitti warri amantii kana irratti amantii kana yookiin dhiibbaa irratti geggeessuu barbaadan nama lama jeeta yaada akka nama tokkotti. Tokko warra nuyi waan dhugaa hojjetuuf deemnu kan irraan maqsuu barbaadu. Inni lammummoo nama homtuu hin galleef jechuun hin danda'an. Akka nama homtuu dukkana keessa jiru amantii kana akka hin gaggeeffanne warri godhu barbaade. Kanaaf gaa wanti taateen tullee ulfaataa ta'ullee har'a ayyaantummaa warra abbaa Oromoo nufaan jiraatee asirratti hojjetus baay'ee gammadisi baga nagaan geessan. Waaqeffattoonnii fi hawaasni sagantaa amantii haqa dhala namaa kamiifiyyuu wabii amansiisaa barnootaan naamusaa fi tajaajilaan waliin ga'uuf hojii karoorfame akka milkeessinu qooda keenya haa bahannu jenna. Egaan hordoftoota chaanaala yuutuubii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa qophii keenya irraa kanumaan xumurra. Tamsaasa keenya itti aanuun qophii kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kan amajjii 3 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa galma agamtiitti kabajame qabannee isiniif dhufna. Hangasittuu obsaan nu eeggadhaa. Gadaan quufaa gabbina barri roobaa nagaa nuuf haa ta'u. Horaa bulaa.